Kabajamtoota hordoftoota daawwattoota chaanaalii YouTube kiyyaa akkam nagaanaa jirtanii torban guyyaan akkamitti isinii darbaa jira. Egaa anilleen fayyaa nagaadha. Daawwattoota keenya har'a wanta haaraan isiniif fidee dhufee wanta haaraa kana egaa akka beekumsaatti illeen osoo qabdanii baay'ee gaariidha. Wanti kun isin fayyada jedheetan informationii kana isiniif fidee dhufee informationii kana akka waliin hordoftanii isiniin jedha. Sanaan duratti kabajamtoota keenya warreen haga ammaatti maatii hin taane YouTube kiyya irratti Diidaa Tube kan jedhamuun jechuudha. Subscribe yookaan immoo share fi like gochuudhaan akka maatii naa taatanii too informationii kiyya guyyaa guyyaadhaan kan dabarsu kana jechuudha. Akkana hordoftanii isin jedha. Tole ka mata duree keenya har'aatti gaddeebina isin jedha. Mata dureen keenya har'aa jechuudha. Waa'ee furdina ilaalchiseeti. Yeroo ammaa kana namoonni adda addaa baay'ee furdachuu hin barbaadanii, namoonni adda addaa immoo furdachuu barbaadanii, namoonni adda addaa immoo furdinni dhibeedha kan jedhan illee ni jiran. Garuu san caalaa jechuudha ani har'a kan fidee dhufe biyya naannoo kara biyya Ameerikaati pirootiinii wayiitu kara Itoophiyaa galaa jira. Egaa nu hunduu jechuudha especially warreen dhiiraa dubartiilleen pirootiinii kana osoo itti fayyadamtaniin isinin jedha. Pirootiiniin kun pirootiinii wanta sadiidha. Inni tokkoffaa serious mass kan jedhamu afaan Ingiliffaatiin barreeffame. Serious mass kan jedhamu kuni kiloogiraama 2.72 of keessaa qaba. Qarshiin isaa gatiin isaa kara qarshii 3,000ti. Inni biraa mass gainer kan jedhamu inni illee kiloogiraama 5.4 of keessaa qaba. Birrii kara 4,500ti. Inni biraa immoo Laprada muscle mass jedhamu afaan Ingiliffaati. Kun maqaa daakutii pirootiinii daakutii jechuudha. Laprada kan jedhamu kun kiloogiraama 2.7 of keessaa qaba. Qarshiin isaatillee birrii 3,000 fi birrii 500. Egaa jarriin kun yookaan immoo pirootiinonni kun naannoo kara Finfinnee, kara Boolee fi as kara Adaamaa kana yookaan immoo Naazireet jira jechuudha. Argachuu ni dandeessan jechuudha farmaasii deemtanii jechuudha. Egaa dhaggeeffattoota keenya especially warreen ispoortii hojjetan dhiiroo yookaan immoo dubartiin haga ammaatu wanta fe dubartoonni tokko ni nyaatanii kan furdachuu barbaadan ni jira. Kan furdachuu hin barbaanne illee ni jira. Kan furdachuu barbaadan sarratti ani amma dhaamsa kana isinii dabarsuu kan heede jechuudha. Ji'a tokko keessatti jechuudha. Kiloogiraama baay'ee ida'uu dandeessanii ispoortii especially ispoortii hojjechaatu jechuudha. Pirootiinii kana osoo fudhattanii jechuudha. Pirootiiniin kun wantoota gaarii wantoota adda addaarraa hojjetame kan akka asaa kan akka ataakiltoota adda addaarraa jechuudha hojjetame waan ta'eef isa kana osoo fudhattanii baay'ee gaariidha jedhee yaada. Inni biraa garuu kara dhiirootti yoo deemne immoo namoonni dhiiroon jechuudha wanna fee yoo dhiiroon tokko uma nyaatanii isaanitti hin goran especially dhadhaalleen qammasiistu dhangaalleen qammasiistu umaa isaanitti hin goru umaan furdatanii jechuudha. Egaa akkuma isin jedhee daawwattoota keenya dhiiroon umaa dhadhaalleen qammasiistan dhangaalleen qammasiistan wanta foon illee yoo nyaatan isaanitti hin goru hin furdatanii. Garuu jechuudha pirootiiniin kun qooda guddaa fudhata isaaniif jechuudha. Egaa especially serious mass kan jedhu Laprada muscle mass kan jedhamu kun gara birrii 3,000 birrii 500ti. Ispoortii hojjechaatu jechuudha. Qaama gaarii fiizikaalii gaarii jechuudha. Ni baay'ee qaama bareedaa ta'e baasa jechuudha. Especially odoo ispoortiin hojjetan baay'ee gaariidha. Garuu dhibee adda addaalleen hin fidu. Pirootiiniidha waan ta'eef jechuudha. Inni biraa xunchaan harkaa keessanii fi cheestiin keessan hatattamaan akka furdatu yoo barbaaddan especially gold standard way kan jedhamu tokko hin jira. Pirootiiniin gold standard way kan jedhamu ni jira. Giraamni isaa gara 909 birriin isaa gara 2,200
of keessaa qaba. Kan kiloogiraama 2.27 immoo kara qarshii 4,000 akkana jechuudha. Kana yoo qammaftan ji'a keessatti jijjiirama guddaa agarsiistanii ispeeshaalii dhiironni adda addaa osoo fudhatanii wanta kana osoo fudhatanii gaariidha. Egaa kanan isiniin jedha. Inni biraa immoo dhaamsa kana isinii dabarsuun heeda. Dhaamsi kun maalidha? Namoonni adda addaa yeroo ammaa kana qursiilleen appitaayitiin kiyya na jalaa cufameedha. Midhaan na nyaachisuu na dhoowweedha. Galgalalleen akkasuma jechuudha. Garuu farmaasii keecha jechuudha. Madaanitii yookaan immoo qorichi wayii ni jira. Qoricha osoo hin jedhin inni illee pirootiinii jedhama. Pirootiiniin kun maqaan isaa Big Power jedhama. Big Power jedhama. Inni lammaffaa immoo Power Plus jedhama. Power Plus. Egaa Big Power tokkoffaa midhaan si nyaachisa. Inni lammaffaa midhaan ispeeshaalii warreen ispoortii hojjetan. Ispoortii hojjetanii booda midhaan nyaattanii ta'u midhaan oga nyaattanii booda isa kana guyyaatti tokko yoo liqimsatan halkan muluu haga ganamaa sa'aatii 3-4 jechuudha isin raffisa. Jalqaba yeroo tokko